Achitti argamuu maluu mara waamsisee haala hunda mimmiidhessee. Inni kun iddoo kan biraa ooluu filatee. Kun immoo qabeenya ofii sana caalfatee. Kana beeksisa kan biraa sankiroonfatee. Waamicha tuffachuun garaa fedha ofii milaa ofii kaafatee. Godhatee warroota achitti argamuun isaanii maluu sanii waamatee garuu isaan affeerraa cidhaa san tuffatanii hundinuu gara fedha isaaniitti deemuudhaaf miila kaasanii. Garboota hojjettoota isaa sandarsiisanii. Isa kaan salphinaan tumaanii ajjeesanii. Mooticha sana aarsanii. Taatiroon isaanii suni baay'ee hammataa. Saafuusaanii gatii guddaa nama gaafata. Warroota achitti argamuun isaanii maluu sanii waamatee garuu isaan affeerraa cidhaa san tuffatanii hundinuu gara fedha isaaniitti deemuudhaaf miila kaasanii. Olichi kalamee urbaata of taasisee. Maatinuu isarraa nyaataan akka dhuganii. Affeerraa jiru bara bara hirmaatanii. Isaan garuu tuffatanii. Warroonni cidhaa walitti irratti argamanii. Nyaataa fi dhugaatii isaarraa